amantaa antini jechuudha faarfannaa kiristaanaa tokkotu ba'ee isa maal godhanii jijjiiraniiti gara afaan beelisitti jijjiiranii ittiin faarfataa turan dhugaa rabbii waan nama gaddisiisu. Ande isa keessan isin baafatanii gara kan isaaniitti deeffatanii? Eeyyen. Ani badeeka. Akkamitti ante? Garram. Inni istanii reesin? Maaltu dhiisaree isaan laamana sama ta'eef kuma inni. Wayne. Akkanatti immoo hatamtanii maa callisuun qabdanii bar gabbaatanii danaadhuu qabdanii malee gabbaatanii fincila gaggeessuu qabdanii malee isin jala hatamee moo dhugaa rabbi maal jechuudha? Dhugaa baay'ee nama tokkootitti baay'ee na asaazane dhugaa. Attuun attekkoo humaa boollalitti garagartee beeyta. No. Atamuun qabu keessan dhugaa. Jechuun itti laffaatanii ifdattanii atamuun qabu. Gabbaa falmadha. Kasani. Maal godhe? Baay'ee na gaddisiisan garuu bakki kun baay'ee na gaddisiisa. Ustaaz Abu Mu'aad. Assalamu alaikum wa ajaa'iba dhagaa jirra bar. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nu jala faarfannaa ta jechaa jedhanii bara. Bara mallas maali barri bara Oromooti irraa fuuna. Ara mana murtii dhaabbachuu qabanii dhugaa. Ndee akkamitti? Attuma jedhamti birri attus waanuma feete biyya lafaarraa attus. Asbaa itti maamee ustaaz asbaa itti maamee kanatti girdoo duuban taa'inaati. Hojii keessa jira. Arhajii sirbistu. Takkaa majaan sin argina. Arhajii sirbistu. Warra kanaafillee sagalee ta'uu qabna warra waa jalaa hatame kanaanillee. Ajaa'iba wangeela irraa isin hattee faarfannaa isin hattee maaltu hafere? Haadhaaf dhiiftee ilma fudhattee jalaayi. Ani baadee edaa waan baay'ee hatanii. Waan baay'ee. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa. Sillaasee jedhan sanii achumaa fiddee bara. Ortodoksuma jalaa fiddee. Waan ajaa'ibaati. Antina boontuu asabsiisaa mee takka ijoo Maariyaam kana fooloo godhaati. 8 fi fooloo godhaa Maariyaam kana kun Ustaaz Abu Mu'aadiin bira jirti. Fooloo godhaan. Gaarii fakkaatee natti mul'atee jedha. Laal tokkoffaa dubbiidhaan itti dhufe dhageettiidhaan siigalee warra ija isaaniitii argitu nutti himee nu dabarsee jedhe. Deebi'ee hoo dubbii isaa natti himan kana keessa lixee qorataa turee jedhe. Qorateeti kan inni barreesse jechuudha. Akka seenaatitti. Seenaa qotee akka seenaa qoratee. Ergaadha malee macaafota ergaatu jira fakkeenyaaf macaafota Macaafota Roomaatti ergametu jira karaa warra siigale. Wangeelumaa kun ergaayyuu miti wangeeluma isin jettan keessaa tokko siif fidan. Lama kun kana amma isa kana dhiisito. Maaf dhiisa wangeela bar. Wangeela afran keessaa wangeela tokko siif fidan. Ekkoo beekee misamma inni nama dubbiste kuni isa ergameedha malee kan nama saba biyya biraatti jiruuf ergameedha malee siigale. Wangeelli meeqa jira? 66. No, wangeela kan meeqa jira? 66. Wangeela kan jedhamu? Wangeela jedhamu tokko ka. Boqonnaa 66 inti qabalee. Ante maal taate? Ati kanaaf himattu yoo macaafa qulqulluu naa himatta. Macaafa qulqulluu 66 naa himaarta. Anka si gaafadhe keessaa wangeela si gaafadhe. Wangeela si gaafadhe. Wangeelonni meeqa jira? Wangeelonni kan beeku tokkodha. Wangeelli kan biraan beeku an tokkodha beeka. Tokko sun ka eenyuti? Kan Waaqayyooti. Kan Waaqayyoo mataaf akka irraa hubataniif sagalee ofiisin barreesse. Abrish ganaa jirta. Mee hundaafuu si haa hubachiisu. Wangeelota kan jedhamanii 4tu jira. Innillee wangeela Maatewos, wangeela Marqos, wangeela Luqaas, wangeela Yohaannis.
kuuwwan immoo ergaadha. Oh, isa jetta. Isa taanaan afurtu jira kaa. Inni afuri garuu amma guutummaatti yoo walitti deebi'e tokko siin jechaara malee wangeelonni afurtu jira. Guutuu macaafa qulqulluu siin gaafannee siin jedhe durallee si ibsee jira. Wangeelota si gaafadhe wangeelonni afran qofatu jira. Wangeelota afran kanneen guutuu isaa barattoota Yesuus Kiristoosiitii miti ka barreesse. Akkasuma akkasii miti beektaa? Hin beeka. Kanaafuyyuu erga beektu hin beektu isallee kanaa si ibsaa? Si ibsaaf osoo hin ta'in koo eessaa dhufee bartoonni gooftaa Yesuus hin barreessine jechaadha. Eenyutu barreessee bartoonni kan barreesse? Barattoonni Yesuus fakkeenyaaf Luqaas barataa Yesuusiitii miti. Maarqoos illee barataa Yesuusiitii miti. Eessaa fidanii wangeela barreessan? Bartoota Yesuusii Akkuma ati barataa Yesuus Luqaas illee osoo Yesuus Kiristoos hin argin barataa Yesuus jedhameemi? Akka yaada kan keetii? Eegaa duuba gooftaa Yesuusiiti. Kanaafuu ati illee yoo kitaaba barreessite maal rakkoo qabarree hafuura qulqulluudhaan masakkameetu kan inni barreesse sii galee. Ati hooma erga isatti amante hafuura qulqulluun hin masakkamtu ati? Hin masakkama kaa gaafa isatti qabamee jiraadhe hin masakkama maaf hin masakkama. Baay'ee isaan masakkamtee nuuf hin barreessitu ree? Kan barraa'ee jira kaa maal godhuu barreessa kan barraa'ee yugaadha. Maal gootaa barreessita kan biraa immoo? Kan barraa'ee yugaadha maal? Okay. Luqaas hafuura dubbii waa hin baafne maaf qurqurtaa waan biraa Luqaas hafuura qulqulluun barreessuu ragaa naa kennu. Luqaas hafuura qulqulluudhaan barreessuu ragaa naa kennu. Dubbisi dhaqiitti hojii ergamoota guutummaa isaatti dubbisime. Akka hafuura qulqulluudhaan Luqaas gaafa kitaaba barreessu hafuura qulqulluun guutamee barreesse jedhee jira. Adeemnam Luqaas duwwaatu hin jenne walitti qabaa macaafa qulqulluu. Bakka waa'ee walitti qabaa sin gaafanne anka Luqaas si gaafadhe. Ilaa ofii wanti beekuu qabdu beektaa asirra teenyeetu